Walga'iin idilee addunyaa dhimma qilleensa naannoo irratti xiyyeeffate magaalaa Galaasgoo keessatti taasifamaa ture. Walga'ii kana irratti akkaataa qulqullina qilleensa naannoo qofa ittuu hin ta'in waa'een hirmaannaa dubartootaas ijoo ta'ee ture. Tigisti Gammee walga'ii dhimma qilleensaa kanaan walqabatee waa'ee walqixxummaa saalaa irratti waan deemaa ture gabaasa itti aanutti ilaalteetti. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sinii dhiyaata. Qindeessaanan sinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Tokkummaan mootummootaa koonfirensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu. Haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessuu jalqabee baranni waggaa 26ffaadha. Yaa'iin Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kun baranaa Iskootlaanditti geggeeffamaati jira. Har'a xumurama. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan walqabatu. Koonfirensii COP26 baranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtiiwwan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saashaa Gaabzoon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa. At the beginning of the first week when we had the high-level segment, also with all the heads of state, we had very few female heads of state. So the higher you get, the fewer women decision makers. Still, the participation is getting better thanks to the gender action. Yeroo jalqaba torbaniirra hooggantoota sadarkaa olaanoo as turan keessaa hooggantoonni dubartootaa muraasatu ture. Akkuma ol siiqxeen lakkoofsi dubartootaa murtii dabarsanii xinnaachatii deema. Akkasis ta'ee hirmaannaa waliigalaa dabalaatii jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'ii kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaru irratti hojjeta. Koonfirensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu seekretariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50 dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban. Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots. And we see that men are using more of their time, so they will speak longer, and you will also have more men. Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman yeroo dheeraa saasaan dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaataa keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. Gama ardii Afrikaatii biyya Dimokiraatik Riippaabilik of Koongoo irraa daayireektariin hooggantuu dubartootaa Chuchungaa Mapungaa Lozlee balaawwan jijjiirama qilleensaatiin wal qabatan dhufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jetti. Les femmes, nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour dubartoonni kun sochiiwwan jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuudha godhaman keessatti hoo hin hirmaanne wantichi duwwaa an faayidaa hin qabne jedheen yaada. Sababni isaas beekumsi isaan qabeenya uumamaa kunuunsuu irratti qabanii fi fidanii dhufan baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi jechuudhaan. Rogeettiin Meets Taan jedhamtu biyya ishiitti bomboleettiin hamaan Taayifuun Haayiman jedhamu bara 2013 rakkoo dinagdee fideen dubartoonni akkamitti gara hojii saalatti seenuuf akka dirqisiifaman
yaadachiisuudhaan dhiibban jeequmsa haala qilleensa naannoo dubartoota irratti akka hammaatu ibsa. Because of the climate impacts that happened and they couldn't bounce back, they couldn't adapt. In so many settings, when you're in evacuation centers, you are more prone to sexual harassment. Bakka baay'eetti yeroo namoonni dheeffisiifaman dubartoonni hokkara saalaatiif saaxilaman. Qulqullinni iddoowwan saniis badaadha. Kanaaf waa'ee jeequmsa jijjiirama qilleensaa dhufuu yeroo haasofnu waa'ee feminizimii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee loogii sanyii, waa'ee kana hunda of keessa qabaachuu qabaa jechuudhaan gama jijjiirama qilleensatiin haqa fiduudha waan barbaachisan jettu tarreessiti. Tokkummaan mootummootas dhimmuma kanaan wal qabatee ibsa baaseen hirmaannaa dubartootaatii fi shamarranii mirkaneessuun tattaaffii akka addunyaatti jijjiirama qilleensa dura dhaabbachuuf godhamuun mirkaneessuudhaaf faarumaan barbaachisaa jedhee hirmaannaan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasuu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaatii fi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Dhaabbanni feesbuukii ji'oota 6 darban keessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa laalchisee qopheessan 92,000 ol irratti tarkaanfii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe 9 baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate feesbuukiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiinsaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman ancabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin ofumaa addaan baafachuusaa eere. Waggaa 2 dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turree jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa 4 jechuunis afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Amaaraatii fi afaan Somaalitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba torban kanaarra ba'e kun in agarsiisa. Dabaluudhaanis teeknooloojii haaraa jibbiinsa afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeraa jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu feesbuukiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee, viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti riippoorti godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera. Rakkina siyaasaa amma Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee kanaan dura Itoophiyaa keessatti ambaasaadarota kan turan ambaasaaddar Tiivoor Naajii fi ambaasaaddar Doonaald Buuts sababa rakkinichaatii fi fala isaa irratti dubbatanii turan. Marii dippiloomaatonni lamman VOA waliin taasisan Jaallannee Gammadaa hordoftoota qophii afaan Oromootii fi akka ittaanutti qindeessiteetti. Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodii addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jillee addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltmaniif pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Obasanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buut itti fufanis akkas jedhan. Ethiopians are proud and independent people, and they are not the most receptive, if you will, to lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan. Kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. Kanarratti kan waliigalan ambaasaaddar Tiivoor Naaj gama isaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan. Solutions going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable. Furmaanni kan argamuu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa ka qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu addaddummaa kamiyyuu fiduu ka danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhiyaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane ka ibsan ambaasaaddar Naaj Chaayinaa fi biyyootii giddugaleessa bahaa keessaa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaadaronni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedhaa jedhan ambaasaaddar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland, where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia, gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Siwiizerlaand bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kadaran hammeesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti ka jedhan Ambaasaadder Buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu. This generated a lot of antagonism from other ethnic groups. And so what Ethiopians need to do is they really need to, again, go back to the drawing board. Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan. Gama kaaniin sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture ka jedhan Ambaasaadder Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuusaa garuu jabeessanii morman. And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and Eertiraan haaloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraay fi lammiiwwan Eertiraa kanneen biyya ofii keessaa eessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eertiraa ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan Ambaasaadder Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee hegeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheeqoyyee gabaastee jirti. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa sochiin talaallii COVID-19 bal'inaan kennuu Itoophiyaa keessatti jalqabameera. Sochii kanaan naannoo sabaa fi sablammii kibbaa keessatti torban tokko keessatti lammiilee naannichaa 1,100,000 walakkaa talaaluudhaaf karoorfameera. Tsahaay Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasisamuun cinatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran. Kanaafis guyyoota 15 ittaananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera. በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር አሁን የሰጠነው 5.1 ሚሊዮን ዶዝ yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichan taasisa jedhan Dr. Liyaan.
Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3tu kennamaa ture. AstraZeneca, Johnson & Johnson fi Sinopharm yoo ta'u gosni arfaffaan Pfizer jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jedhan. ሌላው ትኩረት የሰጠነው ተፈናቀሉ ማህበረሰቦቻችን kan biraa kan nuti xiyyeeffannoo itti kennine kutaalee hawaasaa bakka jireenya isaaniirraa buqqa'anii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaatotaa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miliyoona 5,100 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miliyoona 3,700 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hoogganaan biiroo fayyaa fi hoogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Mannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Torban lamaan dura as Waashingtan DC keessatti paartileen siyaasaa mootummaa Itoophiyaatiin morman sagalee hariiroo waliin hojjechuu irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltee kana irratti hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el televezyiinii naannoo Tigraay waliin haasaa godhan keessatti waan jedhan qabu. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Bubisheet Mulaat haasaa Dr. Dabratsiyoon irratti yaada kennan qabu. Gabaasni itti aanee dhiyaatu dhimma kana irratti waan jedhu qaba. Torban lamaan dura Yuunaayitid Isteetsi keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin morman irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansaa adeemaa jiruu ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramasqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kana irratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii? ጠላት ሲፈርስ ቀጣይ ምን ይሁን የሚለው ነገርም ብዙ ውይይቶችም ስለሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል እንዳልኩት ስሙ ኋላ ትልደረ diinni gaafa diigamu inni itti aanu maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru. ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምምነት ካደረግን በኋላ ሌሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው። እኛን እንደዚህ አይነት ድርጅቶች እኮ አሉ፣ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነትም በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ። Waraana bilisummaa Oromoo waliin waliigaltee erga uumnee booda dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban. Hooggantoota garee Hibir Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliif wanti kun hin uumamne jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofiin murteeffachuu yookiin riferendum kan kaasan Dr. Dabratsiyoon
karaa waldhabiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obasanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Wubisheet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramuu waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu wal qabatee miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru. መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ተፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሄዶ እንደዚህ አይነት ወንጀል ከተፈጸመ humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii salphachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan obbo Wubisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan. እና የሀገር ባለቤት አለው ማንም ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚዘውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በስነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር biyyi kun seenaa qabdi abbaa qabdi eenyuyyuu lafaa ka'ee biyya alaa taa'ee olola odeeffannoo fi olola qorqalbiitiin biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama.